Federaal Poolisiin yeroo ammaa kana filannoo amma akka biyyatti yeroo marsaa torbaffaaf gaggeeffamaa jiru kun naga qabeessa akka ta'u uummanni mootummaa barbaade, abbaa barbaade, paartii barbaade bahee akka filatuuf, mootummaa ofii akka hundeeffatuuf nageenya irratti sirriitti hojjechaa jira. Yakkoota adda addaan akka filannoo irratti hin uumamneef qaamota dhimmi ilaallatan waliin sirriitti qindaa'eeti kan yeroo ammaa kana hojjechaa jiru. Eegumsa adda addaa gochaa jira. Walumaa galatti filannoon kun karaa nagaa ta'ee akka gaggeeffamuuf bilisummaa isaa eeggate qaama hundumaa warra dorgommii mormitoota ta'anii gaggeessaniifis mootummaafis akkasumas immoo boordii filannoo waliin qindoominaan yeroo ammaa kana haala gaariidhaan qophii gahaa gochuudhaan gahee irraa eegamu filannoon kun karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka xumuramuuf gahee isaa baachaa jira. Filannoon kun baay'ee murteessaadha. Mootummaa ofii filachuuf deema uummanni. Kanaaf inni guddaa fi inni ijoon tasgabbiidha. Bakka nageenyi jirutti filannoon kan gaggeeffamuu danda'u waan ta'eef uummanni keenya mootummaa ofii yeroo filachuuf deemu kanatti nageenya ofii tiksuu qaba. Poolisii waliin qindoominaan hojjechuu qaba. Yakka akka hin raawwanne ittisuu qaba. Yakki immoo yeroo raawwatee argametti eeruu kennuun raagaa bahuun namoonni seera darbanii yakka raawwatan seeratti akka dhiyaatanii fi olaantummaan seera akka mirkanaa'u gochuu qabaa jechuudha. Kanaaf waan kun qaama tokko qofaan kan galma ga'u qofa osoo hin ta'in qindoominaan uummata keenya bal'aa waliin qaamota adda addaas keessatti mormitoota isaa ta'anii uummata keenya filannoodhaaf galmaa'e waliin boordii filannoo waliin qindoominaan waliin ta'uudhaan karaa naga qabeessa ta'uun uummanni sodaa nageenya tokko malee bahee mootummaa isaaf ta'u karaa filachuu danda'uun hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatti kan kaasuu dandeenya.